ويا دبني اللي بأهريرو بيا أمبا أجرا أكغاري غريف مالي غريف قددودا بيا أرما واسين تورودا مكركتي يردم والالي بيا ما في ويا دبني اللي جير بكا إن جباتا بيته يا هرمي بيا بياته إلى هلمي جالني وسلام فقاني وفمي رفت الأبني ربي خدني إما قال آية لبون جيراني تنزي المان تحدوسي عني مهافو جرؤم بكا بيتنيت نهي أبانكا نفل مدى انت وقلي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلجان كينيا غغاري بقاني خنتورا خناجر هنداو نوردفتن بغجراتن سنين جچا لنگت دغا گويا علدا سنتي دزن ودمو فجرو سغنتا ايفان ركوت دامبانه تورم اكا سلا بربادمتي سغنتا دي سندن دين ان شاء الله تعالى بكمو گويا سنترامن راخانه را اتفونا هنگدومات سنين سنفان اجرا دا سنين جچا خرا غافي جن تارا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ غافنتيا واي زكارة يجو مشينغان يوهم تكوتي قسم كمالين السلام تكوتا بينما تكوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافي تكان كما غافنتيا انت لسه كم يوم دلوقتي هرمتي باته بيجت هرمتي على بان أبا في هذا خانتني بيجي رابعته بيجي نماتي نافيسين ولد دفنه خابان سين دقين قادي دينه شيكوتي برينه شيكوتين أكا حلالاتي ومجالته نخا ولد نوجوته أكا حلالاتي ولد نوجوته أكا شريعة إسلاماتي أنا رامي شريعة إسلاما مال جتي مال تنا راقب دي غافين تيتلما. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بليس خن يخوان جو غباب دوتي خابان كوبان كمنه شكوتينا كهلالا تيغرتين خانو غوتيجا شكوتينا كهلالا نخانا ما غوتون جيرو باطل لوني مالف لا نكاح إلا بولي odoo abbaan jiru abbaa odoon dubbisin wanni kun gartee rakkoon adda wanni godhuu qabdi yoo abbaan dhabame masalan san ahkaama biraati odoo abbaan jiru odoo abbaan dubbisin deemanii gartee namni biraa amma qaadiin godhuun amma sheekottiin hin taane godhuun haraami laa yajuuz laa nikaaha illaa biwaliyyin dirqama nikaa kana aareyoomsa abbaa dubbisa. هذا هو. إيه قاعدين وخنقول يا بان ديمي. قاعدين يو خنقول تاتي أبان كيو ديتير. يو اللي يونون ديتير. يو أبان أمالله قرتي بكتنا بو إيه قرتي بربادني أبان دورت ترى. قرتي ما تكنولوجي مسلاو تلفوني بكيو جرا. وسو قرتي تلفوني كنا ببلو شباتي أبان تبا ميسي كله. وجوزنا كام براتي رتر رادو بتاعي. إيه قافس اللي أنا نهو بكابا بو بربادن. بربادن. دي خدا بمتات خرقاتي جي. خرقاتي جي. هاي قافي تاندو جن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافين كيا سكنا جدا dubartiin tokko deessee fakkeenyaa fi eega deessee dhiiga bulii 40tti irraa qoorfattee booda yoo dhukkubsattee asumaanii dhukkubsattee jechuudha egaa salaata eegaluudhaaf fi bultii 40 fixattee booda dhukkubsattee opereeshina taate eega opereeshina taate asitti immoo of dadhabdee jechuudha harki miilli hidhameetii jira akka itti wadu'attuu fi ofillee kan hin beekne taate baatii 2 oliif yoo salaanni ishee dabarfatee jechuudha akkamittiin salaata sana salaatuu dandeessi yookaan qadaa baafti moo yookaan ammoo rabbiin inni dhiisaa ammoo akkamittiin salaata sanarraa jechuudha kaffaaraa isaa kaffaluu qabdii waan jedhamu gaaffiin kiyyaa. Waalaikum salaam. dubartiin takka yoo gartee gabaabdutti dhukkubsattee dhiiraas ta'e dubartii ta'e ikhwaanii namni kun yoo dhukkubsatee hatta caccabee namni isaa uduu agartee
bishaan kannuuf akkaataatti uduwatullee yoo dadhabee fattaqullaha mastataatum attaa gartee namni yoo uduwachuu hin dandeenyellee bikkuma jirutti teemmuma godha teemmuma godhachuu yoo dadhabeellee caccabee nama ciisu yoo taate akkasuma salaata dhiisuun hin ta'u abadan tanaafuu ji'a lama salaata dhiisuu jechuun diliidha dilii gurguddoo tanaafuu gartee toobaa gama rabbii deebi'u akkas dhiisuu ta'u gaafii itti aantu jennu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gafin qaba gafin takka yetti yaada kanatti. Alayhi salatu wassalam rasul keenya gafa Aisha fuudhu. Umrii amata meeqatti naqaa godhate amata meeqa galfate jetti. Amata meeqa naqaa godhate amata meeqa galfate amata meeqa biraa du'e rabbi rahmataa godhu alayhi salatu wassalam. Gafin lammeessa namni shahiideen namni bishaan du'e shahiideedha. Namni manni irra jige shahiideedha jaan mee shahiidee namaa keessatti namni lameen kunni argamaa naa hima assalamu alaykum rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi umri meeqa Aisha gisee gisee Aisha torba gisee naxaa torba sagalee isiin baan gaafatu inni ergamaa rabbi yeroo isii fuudhu umri isaanii beekta ergamee bara furnaffaa isaati تقريبا اتيغرتي كقياسا يو دبنه غابني خايسي غلو تكسم امته شنتم امته شنتمتي عائشه مو امته جان نخا غورتي امته سغلتي وجرف دبرتين امته سغل يچون يروسن جبدو جايبات انت لا دبرات يچو اكس شهيدين امني غرتي بشانتي دوه galanni fuudhee kun shahiide khamanni rajjigees shahiide khagaari rajjigees shahiide kas yoo ajala qabaat lazima yoo ajala qabaachuu lazim deemanii namni salaanne bahara yoo du'ees shahiide miti rabbi numa godheef qaree rajjigee jenne beekta akkas gaarri yoo rajjigees yoo naman salaanne shahiide wanni jaamaan jiru dubartiin tan salaannees yoo gartee dhalarra duutee shahiide wanni jaamaan jiru dirqama ibaadaa qabaachuu qabdi sodaan rabbii waan jiraanne hin jirtu wanni kasii hayyee khara gaafii itti aantu jenna Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ustazi. Gaafii qaba. Gaafiin kiyyaa waa'ee salaataa irraayi. Salaata erga itti seenanii salaatanii rakaa lamaa erga geessanii tashahaduu taa'uu hin beeka jechuudha. Ergasii erga xumuranii ammallee deebanii yoo tashahaduu jedhanii rakkoo qabaa moo salawaata nabii irratti buusuu qofa irraa jalqaban. Walumaa galatti gaafiin kiyya tashahaduun xumura irratti yoo jedhani rakkoo qabaa ka jedhu gaafiin kiyya jazakallahu khairan. jechisiidha attayyaatu yeroo ta'an ashhadu ngeenya kanami ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu eegannee boodni kanami kajiddu tara lamata waggaa gaddeebine allahumma salli irraa kaafnamu haareetti irra gaddeebina lakki haareetti eegaltee ilaa maayyii fitte haareetti eegalte hogga ayyee obboleetii teenyaaf deebisaan deebitee jirti guutuma gubbaadhaa irra gaddeebita attayyaata dhumaa irratti inshallah gaafii itti aantu ceena mallee Allah barakatuh kabajamtoota ustaas keenyaan gaafiin qaba. Gaafiin gootis akkana jetti namni tokko yoo ribaa nyaatee jedhe osoo beeku nyaatee itti fayyadamee saniin booda yoo keessaa bahee birii amma akka biyya keenyatti liqii jedhan kana keessaa bahee yoo hageetii as tolbatee rabbiin namaa dhiisamuu namaan dhiisu gaafiin kee inni lammataa dhiifama waliin soomana keessa ta'ee yoo hirribni namaan darbe yoo osoo ati hin niyyatin sitti bari'e nyaachuu qabda moo soomanuu qabda niyyattee maashaallah gaafii kee akkana deebistan abdiin qabaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waa ribaati odoo beekuu jechuu geettu itti fayyadamoo mee durarraati Allah barakatuh kabajamtoota ustaas keenyaan gaafiin qaba. Gaafiin gootis akkana jetti namni tokko yoo ribaa nyaatee jedhe osoo beeku nyaatee itti fayyadamee saniin booda yoo keessaa bahee birii amma akka biyya keenyatti liqii jedhan kana keessaa bahee yoo hageetii as tolbatee rabbiin namaa dhiisamuu namaan dhiisu gaafiin kee inni lammataa dhiifama waliin soomana keessa ta'ee yoo hirribni namni tokko doog beekuu gartee ribaa yoo nyaatee gabaabdutti irraa toobatee akkam tahaadha
ribaan dura min alkabaa'ir namni tokko gartee yoo maallaqa wallee ribaa kana kana haa ta'u ka farshoo haa ta'u namni hoyta toobatee qadrii maallaqa sanii sadaqaa kannuu qabaa jaan ulamaayin gartee irra guddaa waminhum sheekh islaam teemiyaa uthaymiin irra guddaa ibnu qayyim aljawzii akkas jaan tanaafuu namni gartee ribaa keeysa jiru raasan maaluma isaa fudhataa hawaaya gartee dhalaan fudhatu irraan fudhatu toobaa gama rabbii deebi'uu qaba beekaa immoo gartee ribaa nyaatanii ni toobannaan hin dalaydu akkas toobaan namumaan beeyneef namumaan beeyneef tallamadaa soomana osoo hin neetin nabbaree yoo jeeniin soomana moo ni nyaadhaa soomana iraa bodoo nyaatin itti bare akkasi osoo hin neetin niin soomanatti osoo hin neetin soomanni waajiba yoo taate namni tokko beeyta soomana waajibaa niyyaan halkan dura seenurraa niyyaan ilaa 30 geessimoo moo halkuu niyyachuu qabaa namni kun hiraabaniin kaajeetuma rafa hiraabaniin kaayechuun niyyachuu hiraabaniin kaayettee gizii ati raftee ganama azaanni yoo siinkee soomana kee itti fufuu qabda hayyee gaafii itti aantu ceena عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحبابي الكرام بارك الله فيكم ربي جزاك يريسني عديبهم أمتك ركيري كاستني ما شاء الله تبارك الله ربي إنما ناف إفاجن إسنين جد ربين إسن هاتاسسو جميع مسلمة ولين إسن هاقم مجيس ربين إسنين جد أستاذة فينا وقالي أكس جتغافين تيا كتابني تقويو لفبوئي قرآن نمان الراقرا نكون يورا لفبوئي لفنور كابوئي فوني ungannee mataa irra kaachuun maal qaba gaafiin lammaffaa akkasitti nama arraba irraa waan magaala yookaan ammoo tiyyuu waan gurraacha qaccee irratti qabu nama yoo du'aa'ii kadhate du'aa'iin isaa battala sanitti maqbuula taatii jedhan gaafii lamaan tana akkanaa deebistan baarakallahu quraanni yoo gartee lafa buutaate soddomman quraanaa namni fuudhee dhungachuun tun shari'aa keessa ni jirti lam yasbut an salaf wala an nabii sallallahu alaihi wasallam ergama rabbii irraan dhufne salafa irraan dhufne waan jaan hadiisni gartee sanada hin beeyne jaa usaymiin garuu ikrima ibnu abi jahl ilma abi jahl ikrima ni beeytan ikrima ibnu abi jahl musliman nini ilma abi jahl isarraa gartee inni dhungatee jira waan jeeduba asirratti usaymiin rahimahullah sananni gartee ikrima irraa gartee sabanne yoo qasabatu taates isaa godhee walaakin haadaa laysa min ashar tanaafuu namni gartee quraana yoo lafa bu'ee dhungachuun hin dhufne shari'atti akkas yoo immoo gartee fuudhee dhungate litta'aziim walaakin lam yasbut waan hin jirre takka hin godhanii dhungachuun hin dhufne yoo lafa bu'ee fuudhaniituma gartee bikka kabajaa qabdu takka kaayan san akkas namni arraba irraa gartee gurraacha qabu karaa harargeetti illee waan jaan nama gartee aniyyaa gosa aniyyaa gosa gartee harargee keessa jechuu yoo aniyya ta'e gartee arrabni gurraacha ta'e du'aayin isaa lafan buutuu jaanii waan kana ni haasawan rubbamaa isin biraas yoo gartee arraba gartee gubbaarra gurraacha yoo ta'e du'aayin isaa lafan buutu wallahi nagarre shari'atti gosuma tana ta'e kana ta'e namni kanuma rabbi gartee sodaatu yoo rabbi kadhatee du'aayin isaa lafan buutu nama gartee rabbi sodaatu ka du'aayin isaa qeebalamtu galee maaliif anan loo aqsama allahi la abarrahu allahu hin beekamummaas arraba gurraachaaf gartee wanni taatu hayyee gaafii itti aantu ceena inshaallah الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين قبا غافين كيسي رمضان كيسا بيا كينت دران يرو رجينو جيتشودا ساعتي جهدورت مالي ساعتي جهبرا كنان غور هو كاتشون هندندا امو يموتو الكان اللي سوا كاتشون هندندا امو قام اللي كاتشون هندندا امو جدا اما موتو يرو بيا ربا ديمنو وري ربا جيتشودا ساعتي ما بربا دلكتا ساعتي لولوكين كتلي ساعتي كدانتس يعني زور اللي صلاتني بودت اللي اكو بربادني تكما فدي سانتي تركتني اكلت لما سنين جيتشو برباد اي اوبرينتا يواجهتو شواكچو gize soomana qaban qaamari gachuu kun akkami zuuri booda garteen dandeemu jaanii zuuri dura malee qaamari gachuus shwaakachuunis akkana yani waada kullu min mazaba gartee mazaba imaamu shaafiiti في مذهب غرتي برات اذن بيتين خنا غوته حديث تنجرو غرتي ويتشوف غرتي شو اكجو دندم سومنا كيزا بي سومنا خلاص لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وفي روايه
عند كل وضوء جت وضوء جفاوج وإلا صومنا ولا يجي إسلا خيسا باس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تنافو يرو صومنا ديس صومنا علاس نمني شواكة چوني دندي أچي لفقا قام ريقاتشوس جزي غرتك آميني بنما يو قام ريقاتي قاما غسين بشان غسين آني فراجان باطلة سهيلين انجرو يرو فيتي ديكادو قاما يو دو صومنا قبدو فيتو غنما فيتو غلغلا فيتو غيا خيسا يرو فيتي ديكادو تناف عربني حديثا بكتنا كاچولو تكابتني جراني أتلين جبيسي أكاسي The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. Taadota teennaa kabajamtoota jaalatamtoota kakkaaliwwan baarakallahu fiikum rabbi isinirraa jaalatu gaafii qabaa gaafiin kiyyallee akkana jetti dubartiin takka waa afurii fuudhamti jettanii waa afran keessaa diiniidhaaf fuudhamuu qabdii jettan diin jechuun kun akkamii naa ibsaa diin kana waa hadiisa barattee quraana qaraatee waan akkanaa jechuudha moo diin kun maal jechuudha gaafiin kiyyanni lammataa immoo namni ilmi isaa dhalatee yoo dubaraa tahee tokkorraa qalaa yoo dhiira ta'e lamarraa qala jettanii lamaan kana yoo dhiira ta'e bakka takkatti irraa qala moo yeroo yerootti irraa qalaa isiniin jechuu barbaade baarakallahu fiikum inshaallah kabajaadhaa fi jaalalaan deebisaa kiyya eeggadhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni tokko yoo gartee jaartiin kadeessuuf taatee dhiira yoo ta'e korbeessa lama bakka takka qalaa fedhu ni nyaachisa fedhu gartee ruuza godheeti gartee foon nama nyaachisa fedhu foon qofa nyaachisa namaan gati murtaa'e yaamee nyaachisa fedhullee foonira san akka fedhe godha dubartii yoo taate korbeessi tokko dhumatti akkas dubartiin hoo akkamitti gartee dubartii tunka ol mar'atu li arbaa jee rasuula islaami wali jamaalihaa wali asabihaa wali maalihaa wali diinihaa bareedinaaf ni fuudhan warri isaanii warra gaarii yoo ta'an ni fuudhan lamaa miti sadaffaa yoo qabeenya qabaatte qabeenyaaf fuudhan afraffaa diinii fuudhanii fadfar bidaati diin taribat yadaaka ta diin qabdu filadhu argi kee lafaa buu ta diin qabdu filachuun ta diin qabdu tun ta akkami ta bukaarii fi muslim baratte moo ta hadiisa cufa gartee dirgim gootee sheekha ajaa'ibaati moo akkami ta diin qabdu wayta jaan تغرتي تسلات تيبادا قبتو تا اخلاق بريدا قبتو تناموسا قبتو تغافو دو نيرو من اللي غرتي ادب قبتو تغرتي قادمان غدتين تزينان غدين تبادين دلغين تناموسا قبتو تخبجمتو تدين كون غرتي دين كنادوت سنغوبان غرتي امنتي سيرا وابيت يو ابيت فكنيا تغري دين الرا مان بيتو تقول لكم موني ببيتي صلاة سيني صلاتي أدبا قبدي ناموسا قبدي نفوت أكاسي وان ريداتو جرا أيه برد دامان جانم برد شو لا لازم نورين برد نيو كم تانا بيت تو كانوا قديم فين برد داران جان برد تبرد تفود أقوى تانا ديراس أكاسمتي خرلا شوتي وديرتي ديراس أكاسمتي خأخلاق أبو في خدين كبو يتجان أخلاق بريدا كبا دين كبو يتجان إبادة ساني قدان إدلغتا دين سارات كوني ببيخ مالي غرتي دين كبو يتجانيس غرتي كتابة جوفا فيت مالي خانم فود ويتشومتي أكس إبادة كبانان دين كون إسابرتي أكان فرطما كبانان نما دين كان جبي سلطانان إتيرو ما ربي سنيره أكسمت دورتوتاس نما دين جبي سوركنان تدين برتي كو فنجيناتي ني برسيتني فود إن شاء الله أكاسي خرج في تيانتو جينا هندوم خينا ربنا وبرسيس biyyan keessa facaaneetiin jiraannaa dhorra kennaa biyyatti dhiifnee haadha dhorra kennaa argaan waggaa 9 6 6 5 booda akka ija shari'aatitti akkamtaa kuni gaafin inni biraa qarshii birrii diinaarii ورده ولو هنا نقول جرا. 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6 5 9 6 6
The Bluetooth device is ready to pair. akkasi tanaafu Bluetooth device is connected successfully. jirtan jireenya maal fakkaata inshallah gaafinti akkanatti biyyan baa keessa facaaneetiin jiraannaa haadha keenya biyyatti dhiifnee haadha keenya argaan waggaa tokko falakkaan booda akka ija shari'aatitti akkamtaa kuni gaafin inni biraa qarshii birri diinaarii kuweeti diinaara dhibbaa irraa birri biyya keenyatti yoo deebi'e qarshii 10,000 taha birri biyya keenyatti qarshii 10,000 taha zakaan isaa akkamtaa zakaan isaa meeqa irraa ba'uu danda'a kana isin deebin gaafin kee kana birrii gartee diinaararraa amanni goytarran naanna'ee yoo gartee maallaqa biyya teenya 100,000 fi waa yoo qabaattee 2,500 irraa kafalta irraa baafta jechuudha amata goytarran naanna'e malee diinaaruma 100 ka 10,000 ka biyya teenyaa ta'e yoo amanni maallayni kun irra wayyaa'u maallayni kun walii wayyaa'ee amanni irra naanna'ee gartee zakaa irraa baafta san akkas obboleessa kiyyaa taan immoo gartee haadha manaa amata gartee yeroo takka agarraa haadha manaa fi amatatti yeroo takka agarra jechuun haadha manaa gartee yeroo gartee amatatti gutakka agarra jechuun xiqqoo gartee ni jabaatti isiin tun haqa isinirraa qabdi haati manaa gartee haqa qabdi haqa isii kana eeguun barbaachisa haqa isii kana gartee eeguun barbaachisa maaliif ennaani irra guddaa gartee wanni isiin barbaaddu jaarsaa hojii haqni isii eegamuu qaba nyaataa dhugaatii qofaa miti kanaafuu namni hanga danda'u kaama 5 irraa turuu jira kaama 6-7 irraa turuu jira kunoo sheekh akkanatti gartee maal jettaniin qaadii dhayitee gartee firraa hiisifte qaadii dhayitee kana taate waan akkana kana goote kuni xiqqoo alaaq kanaafuu gartee haqa isii kana dubbisaa maal jecha obsite amma 5 irraa turaniiti sheekha kunoo kana firraa hiisifteeti qaadiitti firraa gartee heerumte maarree kana taate waan kana gartee dubartii biyya jirtu tanaafillee yaaduun hedduu barbaachisa obboleeyyan keenya haqa walitti himuu gaariidhaa miti kanaafuu waan kanallee akkasi beeka tokkota dubrummaa hin qabne dubartii dubrummaa hin qabne yoo fuudhan akkam godhanii taasisu dubartii dubrummaa hin qabne yoo hafuutu taate takka dura dursoo isiin nin qaba jetteetuma yoo sitti hin taphatin umaan qabu dhugaa sitti himnaan hin qabu jettee yoo gartee sitti himte sittuu himte nin qabaa siin hin jenne ustee seerumte atilleen ustee fuute wayita gartee haruusa seentu yoo isin dubrummaa kan qabne taate akkam goota takka yoo gaagartee sattaru dhiisu irra dabruufi yoo lakkee an irran dabruuf hin danda'u jettellee mirga keeti nagayaan gartee maariisee kaash kannitee beeka hojii rafnaan hojii rafee ilaalu malee onni jaa maariisii guutuu kanniteefiti baafata abbaa kiyya wacii abbaa isiitti baaftellee gaafachuu dandeessu akkasi beeka naan taane nu hojii immoo naman qaaneessine naan taane hojii gartee jiitu wanni jii malee wal sattaruun garuu gaarii irra gaariin garuu wal sattaruu gaarii shamarran keenyaas naamusa isaanii eeggachuun dirqama isaaniiti dirqama ifalaaquun hin barbaachisu maaliif naan jaarsi namantu dhiirtiin namantu isiinuu namantu yoo inni gartee nama dubartii biraa hojii kaa agartu taate ni amantii ulu jaarsa in amantu kanaafuu isin shamarran naamusa keessan eeggachuun dirqama akkas hattuudha waliin namanu jechuudha isiininis hattuudha waliin isiinis namantu akkas kanaafuu dirqama gartee warra xalabarraa isin fidee bika 2 isin neeyna bika 3 jee dubrummaa isin irraa fudhatu kana eeggadhaa akka ajaa'ibaa dirqama dhugaa isinitti himna uma tokkichaa keessanii caljaadha uma tokkichaa keetiin usii dalagadhu siif itti daamanne nuyi dubrummaatee irra qaalee waan ta'e oowwa gallakkisuu dhiisi hayyee gara gaafii itti aantu jenna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا بارك الله فيك أستاذ ندينا قافي قبا قافي انت يكن يتي صحابني أسندرا يرو مشركوت بوجئتني دبرتي وانجرا قبرو فتني إسان سنين كنمتي قروني دنداني يتني يرو هدو دبتني مالي في جنان بكا أكاتا سنون قال لي مالي في جنان ودونيكا إران قامنتي أكمتي كنمتي قرون دندا مخجر الراكئ
booji'atu musantu bakka nikaa bu'aaf moo akkamitti nikaa odoo irraa hin qabne re'ee silaamuun booji'atanii akkamitti qunnamtii godhuu danda'anii jechuu barbaadetti gaafiin tiitanumaa mee addaan nu baasa inshaallah. Gaafiin gabra gartee biiti kaafiraatiif biiti islaamaa yoo lolte dubartiin achirraa booji'amtu ta kaafiraa jechuu dubra yoo taate guusoo jirafuu danda'e wayita amiirri kanneef naa kanni ja'anii achi keessaa yoo gartee amiirri kakannuuf taate dubra yoo taate guusoo jirafuu danda'a shari'aa ayyameef bikka tana nikaa maarree dhiis gali biraa ogguusoo jira fennaan nikaa malee yoo jiraf shari'aatu gartee ayyameef intala dubraa yoo taate yoo jaartii namaa taate dhiiguma tokko eeggatti eegas boodoo jirafu aadaawu akkas tuni shari'aadhaa rabbiitu godheef rabbii godheef subhaanahu wa ta'ala ayyaja kanallee qabaase rabbi sigalee seera rabbiin baase kun akkas seera rabbiin baase itti fayyadamaa haadha abbaa wanni hin barbaadina isinuu gabraa wajji rafaa jee خالق أيامه وان خالق نيجوده نمو قراني أجو أكس هاي خرج غافي تانتو جنا عليكم ورحمة الله وبركاته غافي لمن كبا تكفان أبا إسا دالد إيسي أخاخيه إسا قدسين نمي تقويون في أمامه حكمي شريعة مالي تلما فادا تليفونا چات قد آبلت صلاة صبي غنما قوما وجيد أفديمتو يو صلاة ورقنا فيو مال آم تشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافي جايباتي غافي لما غافي انت كنما غرتي أخاخون قدسي أخاخو ياممونتو نكمي أخاخو يانا قدسي إساني ياما انتو أباغي خغرتي خسيدالي أباغي تي ياممو قبت أخاخولين أبادا آتو أمو أبان كسيدالي إساء قتكب أبو مخيتي ياممون درك أما سرت شريان أوركتي جرتي نمني بيخا ودو أباك أبو ومكا أبا براتي ياممي فالجنة عليه حرام يجوجر حديثتي تنافو بيخو أبن نما يغرتي أبوتي تيساني ملي ياممينا أبا خي ملي مارخيان نقدسي أماس ورى غرتي أيسومان قدسان دوبرتي adeerri gartee kan guddisiin namni biraa guddisee isumman guddisanii nama biraa bira guddatan abbaa biddeenaa haadha isaanii bira guddatan nikaa isin godhuu hin dandeen isumni kee hin danda'u abbaan kee ka biddeenaa ka gartee ayyoon tee waliin ka biraa heerumte nikaa si godhuu hin danda'u abbaa kee barbaadii abbaa kee si godha abbaan kee yoo hin jiraanne abbeeraa keetiifee kana gartee fira kee ka abbaa keetii barbaadi san akkasi talamadaa waan jaa obboleessi keenyaa warra gartee halkan chaatirra buluu WhatsApp irratti imo irratti hello ayin inda ga dubadu ninda ga dubadu Sheikh Anwar yedde wolte mi dubadu ka afadu dafi gafi biratin jira إذن دوبة تنافو نما قرتي هلكن شاتي ربولو سواء كان فيسبوك رتاتو واتساب رتاتو إيمو رتاتو وفر رتاتو أدو بايبر رتاتو ورّي قرتي دوغاداك آترابولي إلى أنكن ألكن زا سقل زا خراني چنا سا خراني چنا الربول شاتي ربولن شاتي ريقا بولن بودا gizee daa hudhanii rafan warri kun subii ka'uun danda'u beekama sa'a sagalitti yoo rafe ka'uun danda'u hudhanitti yoo rafe ka'uun danda'u saddeetin rafullee halaaqa ka'uun danda'u tanaafuu duuba wanni kun gartee halaaqa wanni dhaamnuuf chaatirra buluun wanni kun haraami yeroo teessan hin balleessinaa وانجي رسول الله صلوات ربي السلام عليه لا تزال قدم عبد حتى يوصل عن أربعة ميلي قبل جاء تشيزو سو غافك ياما هنگا وافو ربي غافتو يرو تمالي فت دردرما تمالي فت دنيا تيدن ايسا فت دي ايسا بافت جي اي غافت يرو تي ايسا فتين رادك دردرما تمالي فت اللي يرو تي ايسا فت ايجو تنافو غرتي يرون دهبا وري يرو ساني تبتو هلكن ويتصل أغرتي ورّي الكن صلاة الليل دابتو إني شاتي بول
halkani gartee hubbi maare ruuhi jechaa bulu sin jaaladha maare akka wotaaddaraa gidee sin dawwalte lafaa utaalee jechuudha ayya sii guutuuf idan duuba hanga isii harka galfatuuti beekadhu maal hin rafte hin rafne bar hin dhagaya kanuma bar dunkuku jiru bar lafaa utaalee libsii jalaa utaalee nin dhagaya jaan maaliif annaan hanga isii harka galfatu gizee isii harka galfatee ajajni duratti godhu san tokkolleenu gidaaraan dhawaa jechuudha gidaaraan dhawa illaa nama raamata godheef malee illaa nama gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala raamata godheef malee kanaafuu nuti yaanni gartee wanni nuti dhaamnuuf dargaggeessa keenyaaf shamarran keenyaafis dhaabaa waan gartee akkanaa kana waan akkanaa kana irraa qusadhaa ibaadaa teessan subii ganamaan ka'a salaataatii dabra tana dhaamnaaf kasma kusee miti jaartii soddoma ayyee sheekan sii gaafadha hordofichiin haadhay fi tan duute takka reefa isiidha obboleeyyan duraa yoo sodaatan gurbaa yoo dhiqe maal qabaa waan juu gaafte gurbaa kamtu dhiqe gurbaan isii haadha tiyya takka duute obboleeyyan kiyya ka duraa yoo sodaatan ayyoon dhiqe akkamiin umara kongo sila abbadika aka rasuli salawatu rabbi salam alayhi aisha anje yo ati dute nas way rasa na way mataki yenani mali je yo dute le ana sidika yenani gize nan duye garte tambira da gudem takaten dubartin infetu garte ati mana yo dute nas sidika yeten e duati fetami simbeka tabira furudemta tabira kana dirkam akas jaan kana duba aisha rasulana kazannan أنا اللي يوم ده سمان نديكا عايشة دوبا ما أيخ أخيرا وان جتة قاف قرتي رسول الله سلام قرتي كسب بخانات ديكا نافو يو أبان ديكا يو خان المود ديكو سندن كسي الله أعلم أيه فاطمة ده سالي ديكا سبحان الله كسي هلو يوم أستاذ جتون أكلي برجعتني نرجع جافي أيه قافني كبات تو برجال جتة تاو جرت بقولي تو هو كبات سيدا جو جرات تو قافت دويه قباب سي سان ديم جرت قافت دو سبحان الله يوم قافت أكلي برجعتني هذا الرجل رابر قافت سين ما تشوفون أستاذ صلاة الليل يشوني يرو سايتي بقيتة خاصني صلاة بنتن بيستني ويو صلاة الليل كوني مجتمع ما يو حد كذا 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 صلاة الديامة صلاة دندا ما جت मेरे देवी صلاة الليل माल जते صلاة الليل مال يوغو دنيتن ديمات تمي يشو صلاة الليل هي صلاة هل كان يوكو أتاك صلاة يشو يوكو يوكو أتاك صلاة قيانا تبري مويو قيا ديبتي صلاة هندن ديتن قيا مويو هل كان أتاك صلاة قيا ميكا صلاة قول قيا خور لما صلاة يو هل كان غرتي خورتك صلاة ركا خورتك صلاة يو غرتي ركا خورتك صلاة هريمني سينكوتي قيا تورزا فرزا شنرتي خاتي ركا خور لما صلاة مال فنان وترين هل كان جرتي ولا قيا جرتو سيدي بتمي gaafi lammataa illee gaafii qaqqabaati qomaa obboleessa abbaa kiyya argate ijoolleen tun ajnabiyyaadha isaa sirriidha hin beek garuu ijoolleen tun xiqqeennan osoo isaan abbaa isaanii hin beekin abbaa haati isaaniillee irraa amrii isaanii garuu guddise ijoollee kana abbamatiyya guddisee jara kana hommoo ijoolleen tun deebistee ofillee nu guddistee akkan jechuun jarri tun anaamaa eenyumee sana addaan naa baasa ajnabiyyaa jara isaanii obboleeyyan mitiyyatti beekan ofiina guddisanii daa'imummaa kiyyarraa jara kana akkuma ajnabiyyaatti la irraa hajjabadha. Sanuma ajnabiidha obboleeyyitii akka fedhee ta'u ajnabiidha rifeensa banaa bira taa'uu hin dandeessu abbaan kee guddisuus ijoolleen gara biraatii gartee abbaan kee hin dhalle kanaafuu ajnabiidha irraa fagaadhu akkas.
obboleeyyan bilbila gaafiin teessan torbaana sadeen kanaa sirritti as dhufnee sheekaa wajjin sagantaa dabarsaa hin turre hanqinuma adda addaatiin guyyaa garii niitoorkiin hin jiru guyyaa garii ifaatu hin jirre kanuma kanaan gaafiin hedduun nu biratti haftee hanga ammaa nurraan dhiyaattu gaafiin teessanuu tan bira jirtu jechuudha karaa seera qabeessaan dhuftee warri dawwaltanii ta biraa gubbannu dhiyaatan kun osoo nurraa dhiiftanii hedduu isin galatoomfannaa gaafummaan tunaan nu biraatti qollee taatu nurraa achi deemtu hedduu takka akka baa taatee mataa gubbaa nu taa'u jirti akka gaaraatti kanaafuu dhiifama nuu godhaa warri dawwaltan kun nutti hin dawwalina baarakallaahu fiikum bilbilli taatu oggaa isin irra The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. Rabbiin bakkaan isin haa ga'u. Gaafiin irraa gaafii gammachuuti maashaallah. Obboleessa kiyya tokko jechuun saahiba kiyya tokko hojii hojjennu Saudi Arabiyaa yeroo akkasiin kana hojjenna saahiba cimaadha hojii hojjenna alhamdulillah rabbil alamin waan khayriitti illee waa hedduu hojii jabeessina kanaaf gurubbii ijoollee dhalaa qaraasisaa jechuudha inni midhaan takka arsiidha yeroo kana jetteen hedduu yaadattee waan jirtuuf obboleessa kiyya rabbi na fuudhattee inni gaa qulqulleessee isiidhaaf kalaasiin fuudhayeeni innis amdurtiin fuune warra isaanii dubbisanii qulqulleessanii wal jiranii jechuudha kanaaf isin xalaba jalaa baasee mana obboleettii fidee osoo baadiyyaa jiruutiin kaansi godhadhayee warra dubbisanii irra deebi'ee yeroo kana jetteen isin kitaaba quraanaatiin na godhadhu kitaaba quraanaatiin kana godhadhu abbaanis maayirii isii gugaafatee kitaaba quraanaa kana yee inni sodaatee booda deebi'ee bakka tana ammoo ustaazota anas itti gaafadhaa jee Sheekh Anwar gaafanne jennee gasin gaafanne kitaabni quraanaa kun itti qoramuu ni danda'amaa jechuu si gaafachuu barbaanneeti ustaaza keenya maashaallah rabbiin jazaa sinaa jazakallah khair jazaa gabaabdutti gaafii quraanaan gartee nikaa quraanaan gartee quraanuma kitaabuma quraanaa kanaan gartee nikaa godhachuun danda'amaayi wanni jiru gartee shari'atti wanni dhufe obboleessa kiyyaa quraana qaraasisuudhaan nikaa godhuu danda'ama akka gartee namticha gartee intaloo gartee rasuulatti dhuftee salawaatu rabbi islaamu alayhi wahabtu laka nafsi jetteen ifsii kannee nafuudhi jetteen rasuula dhuftee salawaatu rabbi islaamu alayhi jennaan ergamaan rabbii kasin jalaa kasin laalee taata araasoo mataa gad deebisee calje saabtichi bira jiru akka rasuulli islaami hajaatti hin qabne beekee yaa rasuulallah yoo ati hajaatti hin qabne naan dhaqqa biijee hin dhumne wayta kana duuba deemu waa barbaadi jeen fifiigee waa cufa dhabe deem barbaadi walau khaatama min hadiid jeen marxoo diyya tanaan adda muraa jeen marxoon ta'e maal gootiif siifillee yoo ati murte isiifillee umaan gootu tanaafuu duuba barbaadee achi fiigee gamanas deebi'ee هل معك من القرآن قرآن الرحيم زي مالك أبدنا سورة كذا وكذا زوجناك جنس نغاسي قول تناني ديم قرآن قرأي سيدا تنافو وان جنون نتي قباب دوتي رقارين قرآن قرأي سي إمو قرآن قرأي سو قبدا سنخا قرآن قرأي سو دان نخا قولو جنديس إمو خرمكنا قرآن مغرتي أتيو قرآن فرد دوتي نخا قولان إنا قرأنتي وان اتين قول أبدي خرق قرآن ديتا مو أكمل قرآن وسوان قبضو سنفر النازيت مرقسيتي قرآن نقرأيسون قرآن نقرأيسون شرطي قرآن نقرأيسفتون خنان نخانا قرآن دو جدن ديسي إموت المغرتي قرآن وخناني في وني قرآن نيمتي درك مغرتي يو قرآن نقرأيسو تاتي مالي قربان مو أنما قرآن بيغتاتف قرآن يغرتي رجالة تمجيون تنافو درك أما قرآن نقرأيسو قب يو قرآن نقرأيسفن مو ماري مالك خنيف كسي hayyee warri nama jarjarsinaan jechaa jirtan namni tokko yeroo dawwaluu caljee hoggaa taa'u daqiiqaan tokko kan sekondiin hangi takka ta'a bilaash nu biraa kuttuu yeroo teenyatti nuti nurraa waan qaalii takka hangas keessatti gaafii nama tokko dhageeffannee odeeffannee irra nuuf caala namni dawwaltan wuliillee dawwaltanii cal jettanii teessan taanaan nutti hin dawwalinaa nurraa dhiisaa akkas obboleeyyan isin jarjarsuudhaa miti numattuu hin dawwalinaa akkas. عليكم ورحمة الله وبركاته أبليين كيا غافين كبا غافين كيا كارمان غديتي باية تكوان متانا نياتي أدنى تتهي أنا باديا كيسن دلقا يروم باديا كيسن دلقو حنطوطة جرا حنطوطة تنايا كران شيء في الرابلة سن أبيتن هدوري تكار بسار مكيستي هدوري سن هدوري بني سسارة تشيني نما نياتي نما للتي ودما جتودن چركي دمريك أبي فودي مناتي ده يرو نشي مناتي هدو دوبا هدوري انتولي natti madatte akkuma nan barbaade san naa taate jechuudha oggaa ishin natti madatte dhuftee uffata kiyyarra ciiftii odumaa jettu amma
hadurree san awwaara sanan irraa buusa jee bishaanin tume bishaanin nagartee wanni godhee duuba hadurree san wallaahi sharritti yaadee yookaan ishii miidhufii miti ani gizee sanatti amadattu jeeti natti madatte bishaanin yeroo dhiqu hadurree sun harka kiyyatti duwote ani immoo sharri ishitti yaadetii miti maal fakkaata hadurree sun harka kiyyatti baatetu nagartee maaltu na qaqqaba. madattee sammaal madattee tanaan barreessanii marri madaddee obboleessa kiyya joo kun isinii galtee wallahi naan gal gabaabdutti gabaabdutti obboleessa keenya waan jechuu jiru naan galle dubbina madaddee san gartee akka godhee gartee harka duutee hin beeyne afaan kana gizee gaafattan loqodaa biyya hundaaf galtuun gaafadha afaan naannoo keessan qofaatiin hin gaafatin abbulayyan akka namni hundi irraa faamee nama hundaa galtu gaafadha akka nama tokkollee waa hin dhibne mee nu barreessa namni beektan duute jechuudha insha duubar nu himee jira san duratti hime natti maxxante ayyeme talaa kullee ala durree jeessuun akkamitti namarra deebisaa godhaafame adurree dura gartee namtichi gartee namittiin adurree hiitee qoonqoo dhorkiteewu sababa adurree saniin ibidda seente haa ta'u immoo obboleessa keenya kun rakkoo takka ta'e inni irra geessan jiru akka ja'utti fidee hantuuta haa nyaattuufi hantuuta haa nyaattuuf akkuma nan jeesanii nyaattee je amma sirrumaa dhidhiqe malee inni tumee hin ajjeefne akka waan gartee akka taateefu harka isaa duutee inni immoo hin ajjeefne natti waanaa wal barattee jechuudha hayyee khalaas wal baratteeni oduma gartee waa cufa godhuuti hantuutallee oduma nyaattu oduma gartee waa cufa gootuuti amma harka isaa duute malee waan inni godhe hin qabu wanni irra jiru hin jiru odoon beekin gartee duute immoo namni gartee beekaa qoonqoon raayidhee akka gartee hadiis akka dhufe adurree gartee qoonqoon raayitee akka isii waan takka hin nyaanne mana hidhuma si harka duute sababaa saniin ibidda seenanii ibidda seenten taloo jechuudha rasuula islaamii inni immoo gartee kunoo gaaraa ofideeti hantuuta nyaatti waa cufa godhaafi harkuma isaa gartee akka malee taateetuma duute malee inni hin ajjeefne gaawwan waa takka irra hin jiru inshaalla. Ayyee gaafii yoggaa gaafattan yoo nama tokkorraa gaafattan maqaa nama saniitii fi biyya nama sanii maqaa hin dhawinaa dhiiraa haa ta'u dubartii haa ta'u waa'ee namarraa gizee gaafattan maqaan namaa dhawamuu hin qabu akkasuma maqaan biyyaallee dhawamuu hin qabu kabajaa walii haa inu inshaalla. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذم كنا كبجمو اسم جالنا أكار ربي جتا ربي نسنا جالات سنين جتا إذا قافين كبا قافين كيالي تقفى واي صلاة فكينا في نمي تقويو جلبا كان جلا قبتو تاتي الله أكبر جرئي إمام نيو كجلبا قبتو تاتي أنا اللي في الله أكبر جرئي واتسيني جلبورين قبت دي هدونا ما سلاني كي قاعد ركوا موجود تيراني والمرمنة على كل حال أني موت يو يقام فردو لا صلاة بمريد بفاتيتي سن قبت دي نمني فاتيان قرأين سلاني ساكن تنقود تمكر وان شكوك أبو في تقود تدا هدونا ناس دربيا جرو كان كيساتنا بدون عربا كان والفنا عن الموت يو يقام فرد قود تدا تني سمالي فلا صلاة بمريد بفاتيتي سوان قبت دي جتشورا tokko sanni salaanni koo akkam ta'a faatiyaa attuma dhiisetuma sila rukuu arjiguuta itti dhiisamoo yookiin mootuyyuu faatiyaa qarawunarraa dirqama ka'e itti guuttadha akkasan yoo itti guuttadhe hoo salaanni kun jilba jiqabadhe rukuu amara wajjin guute akiratti salaanni kun tirfii yoo inatti dhufa tokko gaafii lammee fuuftii fi mootuyyuu gaa waa'ee salaatati waa'ee xaharaa fakkeenyaaf yaanii hammama seenee sijjaa ka'uu taate kam haga daqiiqaa taate turee ficaa'ee geesse booda bishaan sijjaa ka'uu taate iqaan dhiiraa kun immoo takka waan hin fidneef yoo turee booda achi mootu yoo ka bishaanii wal makee yeroo an karaa ba'u taate qaama kee ka bishaan san jiidhee walitti qaama ni jeseessu uffata kee ni jeseessu taate salaanni koo akkamitti ilaalama mee wanti sun akkamii laakiin akka tokko tokkotti namni hedduu yoo gaafadhu bishaan kaffii jechi jedhullee dhaga'e garuu mootu yoo gaaf tokko kun yoo madiinaa keessatti olamaa yoo akkan guddaadha gaafadhee
jennaan akkasumaan jedhan haaji ammoo garuu ana kan liqeeffamu dadhabe afaan oromoo taa'ee natti naasa'u dhibbara dhibbatti afaan isaa irraa hin beeku mormee gaafatuu dadhabe bakki kun fakkeenyaaf hangi seenduu shakkii sammuu keessan jiru dhiifame sanatti dheeradhee akkam ta'a. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiin akhiraa fi duniyaa isin haa milkeessu. Wallaalummaa isin irraa nu baaftan kana rabbiin anaaf isin haa jedhu inshaallah. Ustaad Hamzaa waan gootu WhatsApp irratti erguu ni dandeessa yoo amma gartee haa qabdu taate WhatsApp irratti ergi. Obboleessa kiyya waan jiru gabaabduutti namni tokko yoo fincaanee fincaan goggooyfachuu qaba namni dhiiraa wayita fincaanuu goggooyfatee istanjaa godhee yoo deemee fincaan kun irraa bahu taate akkamiidha najjisaa immoo akkamii dura namni goggooyfachuu qabaa goggooyfatee istanjaa godha yoo shakkite bishaan fuudhi fira naqi butaantii teetii fi sakara keetii rannaqi waswaasa san jalaa bahuuf immoo goggooyfadhu dura akkas wanni jiru hadiisa talamadaa namni gartee rukuu warra dhaqqabate wanni araboota walloltuuf masalaatu masalaa khilaafaati namni tokko jilbarra dhaqqabatee jilbarra Allahu akbar jee imaama gidee gartee jilbarra dhaqqabate moo hin dhaqqabanne tayyattu warri gartee hin dhaqqabanne ka'ee guuttachuu qaba jee laa salaata liman lam yaqra' bi faatihatil kitaab kana qabatan ومنهم مذهب خنا وري ديمه ومنهم امام البخاري نكسمنا وري برال لين حديث غرتي ابي بكر تقبتني دي نفهم بن حارث دبدب يچا غرتي جلب قبته جلبرت رسول الله قبته صلوات ربي السلام عليه خي وجفت اتي صلاه دبدب يچا اني بو خفي غادف انا اناني زادك الله يرسل لا تعود تندبين جيني حديث لمن كره والقبل الرجارين مو مثلا غرتي خلافه تادوس علماء غري وركس فتوى غريجر كبار علماء جلبر يورا قبتن دقبته ورجي ولكن اكثر مثلا الراجيني نمني فاتحه يوم قرانه جلبه خي غوتچو قبا اكس كباب دوت سري رجرتات اكونيت مو يو جلبر دقبه خي غوتچو قبا سنتور غاري ورقة سديت خد الشيخ رادوبة الشيخ محمد ولو حديث خنا كبتني إمام البخاري الشيخ محمد ولو ابن حجر العسقلاني محمد اللي شامت تويدا قا فدين جلبر دقا بنانغو تنام جي أسئلة بريسيت شامت تويدا يجو شامت تويدا قافته وتر شامو وتر مو شامو تويدا مثلا خلافة مثلا خلافة مو راجيني تقرتي الشيخ محمد ولو في كبار علماء غرغدون غرتي الباني نوما جلبر يورا كبتن لقبتن جاء الباني نوكز جاء رحمه الله تنافو مثلا مو تفتيش غوني ان يدو غرتي باسي غودي واي غرتي غافان كتاب غيا صلاه خاوسن دورت تني سكس منو توري رورا ديبي غوتچو غبان جاء كسين منن هيا obboleeyyan warri lakkoofsa gaafachaa jirtanii fi warreen gareerran wal chaatanii kana lachuutiin gaafachaa jirtan namni adminummaa qabu lakkoofsa isaanii isinii kennanii gareerra galtanii ittiin gaafachuu ni dandeessan inshaallah asiin komentii teessan laaluu dadhabnee jirra dhiifamuu nu gootan waan gaggabaabduu yoo taate malee waan dheertuu laaluudhaaf dandeettiitti dhabnee jirra kara gaafii itti aantu ceena inshaallah warahmatullahi wabarakatuh nama kaafiraa tokko yoo du'e rabbi isaa haa araarama jechuun ni danda'ama jazaakumullahu khairan nama kaafiraa tokko gartee wayiteenni du'e rabbi haa araaramuu fi rabbi rahmata haa godhuuf jechuun dhorka shari'a islaamaatti haraam laa yajuuz maaliif hin danda'amne sheekha yoo kanaan jettu taate rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ni dhorke rasuulaan abbaa isaa kufrii irra du'e ayyoo isaa araarama kadhachuuf dhorke maal jee rabbiin quraana keessatti maa kaana linabiyyin والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم تنافو لا يجوز أورك حرام يجو أباخي سيقولي أباخي خدو اللي أرارما قرتي خرجو فين دوركا نما قرتي خيخا كافرة أدير خياتو أباخي آتو أيو تياتاتو أرارما قرتي ربي أرارموف ربي رامتا أقولو فيتشو نما كفري ردوي حرامي دوركا أبي طالب يفسلا قرتي ربي رامتا أقولو في رسول الله صلى الله عليه وسلم يدورك ربين يدورك أكس مناني برو جزاك الله خيرا يو دغاتا تي بغرب نوباسي خنوباني فيس غمدا
akkasuma ustaaz Ahmadiin Jabalillee akka rabbiin nu baasu akkumatu jettee hundi keenya du'aa godhuufi qabna rabbii yeroo dhiyoo keessatti isaanillee harka zaalimaatti nuuf haa baasu akki biyya keessaanu jiru akka himanii miti hedduu lammiin teenya rurrifamaa dhumaa jirti hunduma isaaniitu rabbiin bira nuuf haa dhaabbatu khaydaa jiranidha rabbi nu haa baasu haala dhumaa jiranis dhumaatii jalaa rabbi nu haa baasu bineensa nama gataa oloo kana rabbiin gahee nurraa kaasu jenna insha allahu ta'ala bahinsa isaaniitiin qalbii teenya rabbiin nu boharsee imimmaa yeroo dheeraaf nurraa yaa jiru kana rabbiin garaa gammachuun nuuf haa jijjiiru gadda kana guutumaa guutuu rabbi nurraa guutu jenna insha allah jechuun Ahmadiin Jabal beektaa yoo rabbummaan dhaqame malee namni dubbatuuf illee hin jiru beek akka waan oromoon ta'ini akkas namayyuu gartee oroma biraa gartee oroma siyaasaa nu baasaa malee Ahmadiin Jabal nu haa bahu namni jiru gartee hin jiru hiriira keessa jiraachuu dhabuun hedduu garaa nama nyaatti nama naasisaa galanni sheekotii teenya akka waan soogiddaati baqee yaa'ee dhumee jira galanni isaanii hin jiru oromoo bira namni muslima hin tahin abbaa fedhaa ta'uu amma ammatti yeroo yerootti waa'een isaa dubbatamee dhimma isaa jala deemanii hiriira irra bahamee ji'a hundaa miidiyaan haa ta'uu gara feesbuukaatiin haa ta'uu karaa biyya keessaa hiriira irra bahuutiin haa ta'uu nama falmuuf qaban uummanni kaan Ahmadiin Jabal akkuma isheen keenya jee rabbii tokkicha taate malee nama hin qaban rabbiin gaa hangachi keessatti dhaantaa jiran kanallee hiree sheedummaatti rabbi haadha qabsiisuu fi as booda gahee gartee fayyaan isaan ichi keessaa nu baasee rabbi nu haa gammachiisu jennaan hundummaan keenyaa waa'een isaanii kun hedduu dhibdee nu ta'ee nu laaleysaa jira rabbumaaf dhiibnamee rabbi nu haa baasu ayyeesha وبركاته شيخ سيدنا قالي في أستاذ أنس بارك الله فيكم ربي سنرها حاجالته أولين نجد فلبكتنتي نمني تقوه غاغا في تكغابته gaafiin san isa qofaaf ozoon tahin namootan gartee gaafii saniin dhibaman kan hizaaban qabnees jira arraan tana namni keenya kan oromoodhaa kan gartee waan kana dhageeffatu nama tokko lamaa miti eegee isin keessaa baatanis nama hedduu dhageeffata tanaafuu ozoo kara gaafii taanii ceenaa fi ozoo gartee jirjiraa fi kana hin goone suuta takkittii san osoo ustaadanas irraa fuudhee akkasis shayni nu deebisee hedduu gaariidha natti fakkaata baarakallahu fiikum hin jirjirsina jechuu fadhe amma baqaan keeta saadana asuma dhaabna talamadaa tigabuun ceema teetumaa talamadaa dhageeffachuu hin dandeenyu isheem zaayir tanammoo sirraa fudhannee jirra inshallah kara gaafii itti aantuu ceena akkasitti jaamtoo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaafiin qaba gaafiin kiyyas akkana cawwaa jechuun maali ittoo heerumuu danda'anii maaliif isaan cawwaa jedhaman balcha Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz gaafiin qaba gaafiin kiyyas akkana jetti nama wayii gizee hundumaa nama abaaraa ilmaan isaanii abaaraa kufi jedhaa cabii jedhaa oma bucuus irratti tolus badus nama ormaas ilmaan isaas izin mo ndafaanuma saati arrabbaa namichi kun immoo nauma soomu nauma salaatu akka kamittiin gorsuu dandeenya akkamitti kun diliin kun akkamitti ilaalama isa jedhamu sin gaafachiifani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh namni kun nama salaatu ta'us namni nama abaaruun shari'a islaamaa keessa dhorka beeyladaallee abaaruu dhorke rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi gaaf tokkoon taloon takka gartee gaala fe'attee deemtuu wal jala deemu jiranii ergamaa rabbi jii gaala isii abaarraa nuti gaala abaaramee hojii yaanuu jee gartee rasuula islaamii kophaa deeme tanaafuu ilma namaa abaaruu dhiisii beeyladaa abaaruu ni dhorkite shari'aan islaamaa tanaafuu ilmaanittis jarjaru warra ilmaan abaaru abbootittis gartee abbaayii fi abaaru ilmaanii fi abaaru gosa namaa abaaru nama guututti abaaru wanni kun gartee khatarun adiim dhorka shari'aa islaamaatti hanga fedhe salaatus rabbi sodaachuu qaba namni gartee nama abaaruun hin barbaachisu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنشاها نما من نما دلقو في نما صدقاء خدتو ربين جبيزان دبين تنكي كادا أكسو مماس هقون على ديمو أبايا قراتا في شرادا ولرت فدا دبرتي إذا فكاتي ديمتو ربين يواريز جون ماس أن أبايا قراتا في شرا ولرت فدا ليرا فكاتي هرين ديمو نتين فكاتو kana rakkoon qaba yoo sharaa fi abaayaa gurraacha walirratti namni mana namaa dalaguu fi nama gartee sadaqaa nama kadhatu rabbiin maal hin fedhu rabbiin hin fedhu jaanii namni gartee mana namaa dalagachuu mirga qaba dalaguun dalaga mana namaa ta'e ka fedhetee dukkaana namaa gurguree mana namaa dalagee hadiisni kasiin jiru
hin dhageenye nuti dhugaa sadaqaa nama kadhachuun odoo qabanii nama kadhachuun gaafa qiyaamaa gartee foon gartee haala foon hin qabneen fuularraa dhufaan beekama san sadaqaa gartee nama kadhatu nama dalagu immoo shari'aan ni kabachi ni faarsitellee nama dalagatu san akkasi abaayaa gartee gurraa abaayaa wayitoo uffattu abaayaa bal'aa furdaa uffadhu ijaaba gubbaaraan uffadhu sharaa gurraatti yoo uffattee abaayumaa fi sharaan gurraachi kan maachi ta'uu goote Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin qaba ustaaza gaafin kiyya kana jetti dubartiin ji'a ramadaanaa keessa yoo kan qadaa qabaattu taate baatii shawaalii keessa deebisuu dandeetti. Gaafii lammataati hiriyaa kiyya takkatu jira. Nikaa godhatteetiin hoggaa lamaa ol turuu dandeetti osoo hin heerumne jechuudha nikaa hidhatteetiin. Akka dhageenyeetti namni tokko ustoosni kenna maal jedha haraamaa jedha. Haraama moo halaala? Gaafii sadaffaati. Hiriyaa asin dura gaafii kana gaafii sadiin godhina hoggaa gaafatta lama. Gaafii koompitara wanni miti. Gaafii nu jalaa kutte. Hiriyaan kiristaanaa takka yookaan mataa namaa dhooftu taate dilii akkamii gaafin kiyya kanumaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin qaba ustaaza gaafin kiyya kana jetti dubartiin ji'a ramadaanaa keessa yookaan qadaa qabaattu taate baatii shawaalii keessa shawaal keessa gartee kafaluu ni dandeessi dubartiin gartee qadaan soomanitti jiru shawaala keessa kafaltee shawaala sii jahan illee sanwanti akkas jaan shawaalaa immoo soomanuu qabdi shawaala keessa qadee isiirra jiru kafaluu baasuu ni dandeessi ayyee qattee aan. Gaafii lammataati hiriyaa kiyya takkatu jira. Nikaa godhatteetiin hoggaa lamaa ol turuu dandeetti osoo hin heerumne jechuudha nikaa hidhatteetiin. Akka dhageenyeetti namni tokko ustoosni kenna maal jedha haraamaa jedha. Haraama moo halaala? Dubartiin takka nikaa godhattee yoo jaarsaa hojii walii galan nikaan godhamnaan heerumte jaartii namaati. Yoo jaarsaan gamaa gamana jiraatanii gartee isaan wal ta'anii amal lama ta'anii sadi ta'anii afur ta'anii yoo isaan danda'an haraama onni jaamaan jiru. Nikaan godhamee yookaan isin bira dhaqu yookaan inni bira dhufu. Yoo gartee amata dhufu walitti dhufne yoo jaanis naamusumaan tattaa'u. Kalaas malee onni kun haraami onni jaamaan jiru. Illaa nikaa godhattee immoo waan biraa gartee ka godhan yoo taate onni kun haraami malee eega nikaan godhame amata dhufu gartee walitti dhufne aruuza godhannee wal fuunaa yoo jaan mirga isaaniiti malee haraamummaatti nagar. Kopheen dubartoonni uffatanii fi dhiiraa garaagarummaa qabaachuu qabdi jechuudha. Sharaan tun sharaa bara amma beekuu dadhaban malee sharaan ta dhiiraatii fi ta dubartii jira bara. Sharummaan kopheetu kopheen ta sharaa ta cufaa ta gartee dubartii jira sharuma gurraattii ka gartee ta dhiiraa tan sharaa dubartiitii fi ta dhiiraa jira ta uffatu ta dubartiiti malee ta dhiiraati ta dhiiraa akkamii uffatti. Osoo ayyaanni abaarru yoo imimmaan buufne akkamii jedhame tokko. Abaari namni zallamame gartee onni danda'an. Zaalii manuma abaaranii booyitii abaari qaceellotti imimmaan keessa lafan badu. Booyi Ahmaddiin rabbi abaasu jii abaari. Ahmaddiin jabaliif qaceellotti waa'ee godhaaf wallaahi hundummaan keenyaa bakka jirru osoo miidhas hoggaa teenyee hin taane hoggaa gatteenyee fi hoggaa salaannee salaata irraa kaanu beeyna lazaanii olii qaamaa keessaa jidduu salaataa fi qaamaatti akkaan azaanaa fi qaamaa jidduutti rabbi kadhachuu fi qabna. Namni kun rakkoon inni dubbatee hidhameef rakkoo teenya akka mataa isaatti nagee amana isaa uwwifatee jiraachuu hin wallaallee akka nama tokkotti akka ifin fedhe jiraata osoo akkasuma ta'u rakkoo amantii isaa dubbachuu fi rakkoo hawaasa isaa dubbachuu seenaa dhokattee awwaalamte as baasee hawaasatti garsiisuutu hidhaa isa kaa'ee kan saahibban isaa biraa baan hanga ammaatti hidhaa keessatti akka cinqamu isa taasise. Dhugumaan wanni inni barreessee fi wanni inni irratti hidhamee wanni inni dalage guutumaa guututti waan muslima qofaaf Oromoon guutuun ittiin boontu ittiin dhaadachuu dandeessudha. Haa ta'u malee akkuma reefu jennee hin dubbatamu Oromoon maqaaf ittiin kaaftu akka waayyoo isa dubbatan Oromoon biraa gartee xiyyeeffannaa irra kaaftee akkamiin nama musliima asirra nu dubbatan jettee isaan qeeyxuutti miidiyaa Oromoon qabdu irrattis hin dubbatamu. Ammoo miidiyaalee san namni naanneessu jiru namni dhidhiibee oofu jiru gargaarsaan haa ta'u deeggarsa waa hunda namni cinaa dhaabbatee miidiyuma sanuu gadhaabee musliimuma irra guddaan taachuudhaa wajjin rakkoo muslimaatii fi taganda kaanii dhuftu gidee tokko laalamtu. Namni kaan halkanii guyyaallee amata irraa amata ni dubbataman ganni rakkoon isaa san furamtutti.
خمسلما هم قرتي أصون اللي دويرا كون سادي لسول فرمتين دبتم تو وني خمالي فكنا تانين بين نقرون عنقلة وربي يا خيس جروس كون قف وربي يا خيس جروس خيسان دبتم كونو خلي رخا قرتي كو جولي برسوم أحمد الدين جبل نوفاي كمتيتي جولي برسوم خلي قرتي أشي درو تكا برم يا أحمد الدين جبل إذا جرا إيجا دم ساتشين دا بتي بس جدو نمي تكا أحمد الدين أنو بهو خورين فلا برباد دوا سمسلما وري ساو دين جرا سدين استي خنين براتي سد دور وركا شيء جيران أدانو فان عالم تيجي خينا قداني داخل سيران بدي تكملت نمي تكا إنسان أنو باني جنجرو sheekotii teenya rabbumaa jira duriis ta'e irraas ganaas rabbumaa jiraaf an hoggaana kana waan takka takka taa'ee ilaalu teenyatuun numaa lakkachi deemu akka waan ammaachaa deemtuu na fakkaattiyu hasilaanuu bari'aa jirti tokko taane wal qabanne waliif firoomne ennu nuti nu muslima kana mogguma nu dhiibaa jiran yoomiyyuu taanaan jechuu alaa kulliyaan rabbi qabnaa rabbiin amatiin jabal nuufaa baasu waan biraa dadhabne du'aa hin cinaa dhaabbannu balajen helo helo eela ayyeetti uf yoo gaafii qabatte eela اتفوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متان قرن وقال وربنا وافجز. سوران درسي أستاذة خينيا أنا وارث قسم أستاذة خينيا أنس بارك الله فيكم برم سبعي سن الرابرة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إن شاء الله. تانسي مو غافي هي غافتني بربادو غافين كي تكوفا نكس جدي أبان كي baadiyaa keessatti naladee akkasuma baankii baay'ee nama qabeenya qabudha horiin qabna horii keenya san keessa yeroo baay'ee yeroo baadiyyaatti jechuudha horii keenya horsiisan amataadhaan jechuudha horiin keenya ni hatama beeytani booda horii hatamu kana keessa yeroo hundaa'uun hatama amata baras tarbees kaitti aanuus yookaan qotiyyoo yookaan usa aafatan booda abbaa kiyya kana namni deemiti nama kana si jala namuma si beekuutu horii kana yeroo baay'ee si jala hatta waan akkasii sana akka nama raagaa dhaqeetiin waan san nama jalaa fudhate beeksisuu wayii godhaniif abbaan kiyya hin didde lakki ani dhaquu jennaan inni ergaatachi dhaquu didde nutu si dhaqaa jedhaniitiin namni biraa deemeetiin dhaqe jechuudha. Amma abbaa kiyya kanaatu mana raagaa san inni hin dhayne garuu didee hiriyoota isaa yookaan goddanyoota abbaa kiyyaati bakka san deemee dhaqe. Bakka kanatti amma abbaa kiyyaatu irraa gaafatama moo warra achi deemee dhaqe santu irraa gaafatamaa jira gaafii kiyya tokkoffaa. Jechuun waan bika kana gaafii bika kana dhaquun haraami abbaan kee yoo gartee dhaquu yoon dhaqin yoommoo bika san akka dhaqaniif fedhu taate diliidha yoo bika san dhaqe irraa hamtu namni gartee mana taa kuhaanan fasaddaqa bimaa yaquul jee rasuula islaami namni bika raayiduu bira dhaqee waan raayiduun san jau yoo dhugoomsee fakat kafara bimaa unzila alaa muhammadin waan rasuula rabbu'eetti gartee kafree jira yoommoo gartee akkasumatti rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi waan jee yoo akkasumatti dhaqee kana waniin gartee galu taate salaanni guyyaa 40 irraan qeebala tanaafoo dirqama gartee toobachuu qaba warri dhaqees abbaan keetilleen abbaan kee silaa'u hin dheyne akkasii uftii ta'e bareedduudha ta'iif amma ta'itti aantu immoo gaafiin kiyya namni suura keessatti yoo akka carraatu paaspoortii fi iddoo adda addaa imaluudhaaf hin qabatan malee suuraan hin barbaachisuu jedhan fakkeenyaaf ani suuraa mana girgiddaa manaati irratti maxxansuu baadhee suuraa abbaa kiyyaa ummaatiyyaa fi suuraa kiyya yooniin kaayadhe hin barbaachisu tuni diliidha. Wallahi ukhti dubbiin suuraa tun gartee suuraa ol kaayyachuu tana aslan shari'aa keessa hin jirtu tuni gartee aaduma gartee ummanni gartee yahudaa fi nasaaraa fide yaadannoo fi maaliif jedhanii albama keessa guurratanii duratti gartee faashinatti akkasi kaayyatan. ammallee moobaayil keessatti gartee akkasitti namni onni godhata kuni waan shari'aa gartee ittiif cinqan hin qabdu irraa gartee fagaachuun barbaachisa. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan haya gaafin ki arraaf kanuma. Assalamu alaikum warahmatullahi. Daffaati hiriyaa asin dura gaafii kana gaafa dhinaaf hin deemine hiriyaan kiristaanaa takka yookaan mataa namaa dhuuftu taate dilii akkamii gaafin kiyya kanumaan salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni kiristaanaa tokko gartee rifeensa mataa namaa dha'uun mamnu'a dhoorkaadha. Dubartiin kiristaanaa rifeensa kee arkuun haraami. Laa yajuus. Laa yajuus. Kanaafuu wanni kun dhoorkaadha. Dubartiin muslimaa dubartuma muslimaa bira dhayxee rifeensa gartee dhawachuu qabdi. Dubartii kiristaanaa rifeensa kee qaama kee arguu hin qabdu. Arguu hin qabdu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ إن شاء الله غافي قبا غافين كي يلي فتوى كيسن كيسن تلاقي فديتين توري أصدر يتشا قبلا كينا في قبلا ورشيا كنتو كوميتي يتني تورتني garuu karamasaan itti deebi'anii salaatan sani deebi'ee salaataa waan jiruufu akka minni kun salaata kiyya rakkoon fidamoo hin fidu inni lammataa dhagaa irra salaatan san jechaadha yeroo caccabu sahaanii wayiiti bishaan nayxee isa keessatti dhagaa saniin keetti yeroon bulbulamee bishaaniin wal fakkaatu waan akka taakiltii maalii kanneen jalatti bismillah jedhii naqinaan jetti bismillah jedhee gannaquu kiyya saniif maaltu narra jira gaafin kiyyallee kanuma jazaakumullahu khairan wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dura waqti qiblaa gartee qiblaan gara gartee shiyaan achi gara galtee salaatutti salaatuun hin ta'u qiblaa dirqama gara kaabaa achi gara galu qabda dhagaa isaanii ka gartee gizee cabee bishaanin naqanii taakiltii jalatti bismillah jii naqi jaanis ati ummata kana waan akkanaa seeyyan taate waan kana godhin yoo gartee naqi siin jette fuudhiituma usii naqi bismillah jiinati usiituma naqi akkas عليكم ورحمة الله وبركاته بك جرتنت نجيني رحمن ربي سمر هاجراته إن شاء الله غافينغا وأستاذ كينيا أنا درا كريستان أنتوري الدين بي ربا في مسلمة إيتنجر الحمد لله رب العالمين أمان كي يمو كريستانا أمان كي يفانا مسجدت نصدق مسجد جارسا في شفانا نيا إبرينين كنا مسكين ري شفانا نيا إنين غرغارا أمان كي كريستان gargaaruni birrii kennanii jechuun iyyaatiin akkasuma miskiinas gargaaruun nama kiristaanaa faana du'aa illee fiigachuun akkam akka shari'aa islaamaatti nama tokko nama kiristaanaa tokko masjiida birrii kennanii niyyatanii ijaarsisuun hin qeebalamu moo hin qeebalamu siniin nama kiristaanaa faana saddaqachuun akkami akka shari'aa islaamaa ummaa isiita kiristaanaa tanarraa agartee saddaqachuudha baanti akkasuma fakkaata ukhti teenya ummaate yoo dandeesse ni gargaarta malee irraan sadaqattu hanga gartee sadaqaan hanga gartee isiin islaamoytu masgiida gartee waa godhuu dandeessu gabaabduutti ati waayyoo ta'e akka rabbi gartee siif islaameessu du'aa godhuu ni dandeessa yaa rabbi ummaati gartee naa islaameessi jettee gurbaa tokkootu waan naan jee dheengadda naayiroobii tanatti islii amma abbaansaa inni warra shawaati muslima obboleeyyansaa jufti muslima abbaan isaanii kiristaana obboleeyyan ni islaamoon akka jirutti ama 18 abbaa kiyya kana kan hifatin yaa rabbi abbaa kiyya naa qaceelchi jee akhiiran duuba gartee abbaa kiyya rabbi islaamummaa isaa du'uudhaaf baatii lama hafteef islaamee akkasitti du'ee jee tanaafuu du'aayii godhiif malee sadaqaa yoo godhatte ifumaaf masgiidaaf gartee sadaqaa kan addu akkas jazaakillah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولتي وانتي يا قالي في قالي جل تموتنا ما شاء الله يا جماعة نسندا يفتح عمري كيسني كسر بركة سنكاو غافي سيراني على duraan gara gattii deebisee ergaa turtanii gaafadha gaafii karaa lama hin gaafatina daqiiqaadhaa waliin gaafatina warreen as keessatti gaaffii deebisaa jirtanus ta'u qusattanii baay'ee gaariidha gaaffii deebisuun ga'ee guddaa barbaada waan guddaa wal fudhachuudha fatwaa gochuu waan xiqqaa miti kanaafuu barreeffama adda addaas dhaabaa jajjabaadhaa gaaffii keessatti jira. Ifama sagaleetiin harkalee sagalee bakka lama godhuu barbaadeetis kan 23 qofa ergee ture. اتعاني أمو وائم صلاة الرعم اللي آخر صلاة الرتجت دعاء صلاة بودات يسكتي اللهم أنت السلام وأنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام جلي آية الكرسي قرأي موضتين اليوم قرأي إيسي ركوان كما يعني دعائي صلاة بودهم دا إيسي وإيسي بإسنين بتاك يستفور لي قرأي مركو قبا جزاكم الله خيرا أنا كان عزيز تان أبدي قبا يروحون تاني قافة داغرون عن ذلك صلاة جنم بودا قرودن ديسا آية الكرسي قراتي قل الله خنا قراتي قرتي أسري هذا زوري مغربا سكتي صلاة دعاء كان قرودن ديسا وما ركون قب بسم الله الرحمن الرحيم
عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا غافين قبا غافين كيا ودو مالي ذكري أفانين قوتشوني دندا مامو هندندا مودا جزاكم الله ودو مالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا غافين قبا غافين كيا ودو مالي ذكري أفانين قوتشوني دندا مامو هندندا مودا جزاكم الله odoon dubbanne qalbii keessa jechuutti fedeensaa oduu malee jechuusiiti odoon dubbanne qalbiitti gartee kama taa'eetoo namni kun kaa'e arrabaa sossoosee hin jenne akkama yaadaan gartee zikrii godhuun hin ta'u dirqama subhaanallah alhamdulillah allahu akbariif keessa jechuu qabaa afaaniif hidhiin sosso'uu qabdi hidhiin akkas yaadaan hin ta'u عليكم ورحمة الله وبركاته غافين كبا غافين كي نمني سناس تأي نيات تأي وقادال لك أبوتوكو قويا كمسا كان هنسومني وكين قويا سبتي كان دوبانك تانسي هنسومني قويا جماتا كوفا سومو نيدان دامو هندان دامو إن شاء الله دانو باسرة جزاكم الله قويا جماتا كوفا قبط سومنو دان دامو خمسة سومنتي جماتا تدابو دان ديسا جماتا سومنتي خام سبتي بودان تفيد جماع خباز سومانون ممنوع شريعة غير زنجفتو عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا ودوا مالي جزيدي ودوا مالي ذكري قرون دندهم ودوا مالي تنزمو ودوا اتموسا ودوا مالي جزيدي جزات السربين جنة الفردوس نسني فاديسو إن شاء الله أستاذك إن غافي كبا غافين كيالي وسوان صلاة الجرو نملي تكويون يامي أنا فاتحة قرأي كأي سورة قرآن قرأ جريو سورة قرآن سنة أفاني نبدي سورة برار رفيدي قرأو دندا غافين كيا كلمة فابير أبا كيا زيارو دندا نف حاج نبيات أموكم غافين كيا كانوا مع السلام عليكم ورحمة الله namni tokko odoo quraana odoo gartee salaatu jiru quraana yoo wallaalee dhaabdee suuraa biraa qara'uu dandeeysa akkas yoo ta'u wallaalte yookaanis allah godhattee jilba qabatte firra akkas abbeera abbaa kiyyaa jetteesa abbeeraan abbaa isii adeerri abbaa isii jechuudha laafuu hin fuudhu numa dandeessi yaaruu yoo ilmaana deeranii yoo ta'e immoo hin ta'u. عليكم ورحمة الله وبركاته غافين قبا إن شاء الله غافتي اللي جيت نانا توقو كانت أرجتي ما تمو في ذنا قبي ديبسي موك إباد دا يوكان زيتون دا ما تمو في دي ديبسي متى أفيد يعني متى جزير في الرابع وكان قباني ديبساني قبات موجين متى أفيد تاتاو مالي دا كونيس حرام ومو حلالا سنين جدا كانوا من غافنكو غافي ودان بافني غافي واتكنون قلتو نتكنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله غافين قبا جزاكم الله خيرا غافين كي يكنا جتي namni tokko immoo jamaadhaan salaatu imaamamuun bichatuyyuu attayyaata qara'uu qabamoo maamoomni illee attayyaatan qara'a yigisee attayyaata qara'an sani ta'anii quba harka mirgaa kan quba guddicha aanu sani yookaan fuuldura akeekanii quba kaawwan bira ol kaasanii attayyaata qara'uun suni waajiba moo sunnaadha yoo quba ol hin qabne salaanni sun hin badamoo hin badu jazaakallaa khairan gaafin kiyyaan ganuma maamumni akkuma imaamni attayyaatu qara'utti maamumni illee qara'a quba akkasitti gartee qabee ilaan akkana qabee ilaa maayii gartee akkasitti tashawuda gartee ilaa maayii akkasitti gartee quba qabee onni jaa sunnaadha wanni kun gartee waan rasuulli godhe waan rasuulli guyyuu godhu wanni rasuulli guyyuu godhu godhuu qabna immoo yoo kanan godhin salaanni ni bada jechuu miti akkas ilachuu hime السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين قبا غافين كوس مكان يوم ديغما اينيوتو ديغ غافين كلامي فرعون
firaa'unaan akka inni rabbi hin taane rabbiin duniyaa irratti argisiisee jira. Haa ta'u namoonni yeroo sanaa amantaa sanaan qabamanii jiran namoonni amma firaa'unaatti amananii jiran amma jiru. Obboleeyyiin tajaajila waan jettu warri gartee firaa'unni akka rabbiin ta'een rabbi garsiise warri gaafas gartee amantaa akka firaa'unni rabbi ta'u rabbi akka ta'e amanu san warra dura amanan sanitti warri ammaan tana firaa'unni rabbi jee amanuu ni jiraayii amma. والله أنا رامبي خوتي الرامبي خو إلى أما نقرر فرقة قرتي خبطتي نوتي فرعونية فرعون ربي جي والرام إنه مصري خيس اللي ونجرن أنا أفوكس تاني مو تدرى ما جت غير ده تدرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كافين قبا كافين كي الصلاة وقتي قبا في تلابتني صلاة مقر قافي درامي نمينيو يادت تيسين قافت رو قافو منتان ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله قافين تيس fakkeenya namni tokko saree ol fuudhettini saree sani qabatee deemanii uffata sanii salaatuu ni danda'a. Yani inuma ammata jechaadha makiina keessattis ta'ee bakka ol fuudhee ta'anii hin ammataa yani uffata sanii salaatuun ni ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. saree yoo qabattee gartee qaama kaan qaqqabattee wanni najisa man qabdu immoo afaan yoo gartee kafuunfattu taate khatara firraa yoo qabdi nama najisti funyaanii si jechuudha funyaanii fi afaan gidduutii fi xarafa miilaa walitti cufanii salaatuun hin ta'amoo hin ta'u. Gaafii lammaffataa haydiin baatiin ji'a yommuu namatti jiru quraana shuraaba harkaa ofitti kaa'atanii qaraa'uun hin ta'amoo hin ta'u. Jazaakumullahu khayra. miila waliin maxxansanii salaatu akkam miila kophan dubartii yoo gartee kophaa salaatu miila si lamee waliin maxxansitee salaatu adda bantee salaatti kophaa si yoo taate namaa hojii yoo taate miila namaa hojii waliin maxxansuu qabdi san akkas akka gartee gaafii si keessa halaallattu ta keessa onni taan immoo gartee shurraaba harkaatti uffattee quraana banattee hidiyoo qabaattee qara'uu ni dandeessi tayyattu. Kaabaa eenyutti gaafii hin qabatee. Kaabaa eenyu diigaafi yoom diigamtiidha ta'isiin gaafattee guyyaa diigamtu namni beeku hin jiru. Rasuulli nu alayhi salaami diigamuuf ta'isii malee guyyaan kun guyyaa kana aadaa min al-ghayb laa yaarifu nam tokko hin beeku. Eenyu diigaa yoo jettee ummata gartee biyya Habashaatii dhufu ummata miila qaqallaa jee Rasuulli alayhi salaami sarri waayaa Bukaariiti warri diigu. Lafa Habashaatii dhufan akkas. Ayyee obboleeyyan keenya gaafii teenya irraa fasitti murraa wanni akka amaanaatti isin dhaammannu hundi keessanuu Ustaaz Ahmadiin Jabalee rabbi kadhachuuf qabdan waa'een isaanii kun hunda keenyaa nu yaachisuudha qabaa badii takkallee hin qaban diin rabbiitiif jecha hidhaman nutoo diin kanaaf maal goone wanni jaamu takka nu dhagamu qabdi hunda keenyaa takkaa diin kanaaf hidhamnee tumamnee hin beeynu takkaa diin kana irra beeloonee dheebonnee hin beeynu isaan ammoo diin rabbii qabaachuu isaaniitiif diin rabbiitiif dubbachuu isaaniitiif qofa hidhamanii mana hidhaa keessan rakkatanii Ahmadiin Jabal gaafa ala jiran hangam takka nama furdaa fi nama jabaa akka ta'ee fi nama akkam akka ture hundi keenyaa ni beeyna amma immoo qallatee akka daa'imaa deebi'ee mana hidhaa san keessatti miidhaa fi rakkoo beelaa deebuu ulee fi rakkina achi keessatti isaan irra gahaa jirurraa qaamni isaanii akkas jira. Wallaahi namni akkaataa isaan keessa jiranii fi akkaataa isaan tahallaalle nyaataa fi dhugaatii illee namatti hin toltu obboleeyyan kiyya akka nama namaaf aduu tokkotti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam musliimni akka qaama tokkooti yoo qaamni tokko bakki takka madoytu qaamni kun guutuu wajjin qaaxiraa bulan wajjin dhukkubsate jechuudha. Nutoo hangam takka obboleessa keenya kanaaf dhukkubsachuuf jirra. Sheeka keenya namni kun aalima keenya ustaaza keenya beekaa seenaa teenyaatti nama nuti ni qabna jennee lakkaawwannu keessaa nama tokko. Nama kanaaf hangam takka laalachaafii jirra hangam takka du'aayii godhaafii jirra. Inni gartee achi keessa rakkachaadhaa jira nuti immoo balloo jirra hangam takka nama kana gartee ala jiraachuu keenyaa wajjin balloo jiraachuu keenyaa wajjin nagee qabaachuu keenyaa wajjin hangam takka isaan yaannee isaanii rakkannee hangam takka isaaniif laalachaadhaa jirra. Hundi keenyaaf gaafachuu qabna awwaliin isin dhaammadhu obboleeyyan kiyyaa walii laalachuun walii rifachuun amala keenya ta'uu qabdi akkuma dur muumintoonni ittiin beekaman
مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر ولما النبي صلى الله عليه وسلم وان إنسان التين من كان وان إنسان التين فارسا كان قباتشو قبنا الرلي برولي غنال إن شاء الله خناف أستاذ خينيا يوان براغدو في ددمنه يوان براغدو في باني هنتي خينيا بكجرو دعاء هاغونو في ربي هاغدنو في سلاوف ننقبنو مشان نتقبنو في ونتينياس رب مدوكيتشا ربي نراغوتي إتشي خيسا إسان نباسي قلبي تينيا تيرو دير توداف نركو سچا يوتان ربي نوافجيسو والله هندافو ربي قبنا لمين تينيا إسا قفو سنتاني هدوتو منيدا خيسا دررمادا جرا هدوتو منيدا خيسا ركچادا جرا ور سياساني دمناتاتو خنامنتي في دمناتاتو درغغوتا خينيا كيرو هدوتو مديتا كاملتي كنو كام فمي هدمي خون جيفمي خون مدي فمي بكوندتو لمين تينيا دمادا جرتي namni kana arku gaa gammachuu waan qabnu yoo gubbaa tanaan qofallee keessa keenya yeroo hundaa madaadha afaaniin nu qofla malee garaan keenya yeroo hundaa madaadha fayyaan qabnu jechuu kanaaf rabbiin dhibdee tana hundaahuu nu yaalee nurraa kaasee bineensa kana qalbii teenya rabbi nu haa fayyisu bilayyan keenya rakkoon silaahuu gartee sunnaa ambiyootaati nabii Yuusufaatu hidhamaa ture ibnu Taymiyaa fi imaamu Ammafaanis mana hidhaa keessatti yeroo hedduu kuma isaanii kanatti rakkachaadha dhibamaadha tumamaadha turan achi keessa taanii kuma isaanii kana kitaaba hedduu achi keessa barreessaa turan kun sunnaa ambiyootaatii fi sunnaa ulamaa'ota warra dabreeti sanuma isaanis dhugomsaa jiran walaakin anaaf isinoo maal goone diin kanaan maal dabarsine garuu gaafachuu nu barbaachisa wanni dagartee taa'ammaddiin jabaltan adda godha ani ummatuma keenya kanallee ajaa'ibu jira maaliif jettee ammaddiin jabal kun dagatamee illaa warra gartee siyaasaan hidhame malee ammaddiin jabal ummata oromoo biratti gartee dubbatamuu dhabuun hedduun garaa nama nyaatti waan hedduu gartee mataa nama dhukkubsullee waan hedduu nama naayisullee warri biyyaatillee isa kana dubbachuu dhabuun waan ajaa'ibaati waan addaa maaliif annaan gurbaan kun wannitti ummata jeeqaan jalaa felleen sababaa oromoo ta'uutiin shakkii malee maaliif annaan warra hojii dhameessan warra cinaa gallakkisan isa kana sababaa sanii fi sababaan inni oromoo ta'ee fi sababaan mallee inni seenaa gartee islaamaa tana ummatatti dammeesseef arra gartee namni kun ammaddiin jabal nuu bahuu qaba jechuu dhabuun waan hedduu garaa nama nyaata hatta feesbuuk kanarratti illee haa nuu bahuu jedhee namni tooppiika godhee katabu hin jiru waan biraa immoo piroofaayilirra godhatanii achi qabanii as qabanii oowwa dila kana gallakkisan nama silaa kan muslimaa kun sowaaba irratti harkatu nu haa hiikkamu jechuu dhabuun hatta namni waan biraa piroofaayilirra guurratan profaayila saammoo namni gartee irra kaayatullee ni jiru illaa yoo numa kaayachuun ni jirti yoo kajannu taate tanaafuu dubbiin gartee ammaddiin jabal akka malee ukkaamamtee jirti irra kaayanii jiran akka gartee dhagaa fuudhan irra kaayaniiti tanaafuu ikhwaanii isin warri gartee muslima ifin jettan muslimaasi gurbaan kun oromoosi muslimaasi dubbiin isaa dubbatamuu dhabuun hedduu garaa nama nyaatti miidiyaan tokkollee dubbachuu dhabuun garaa nama nyaatti ummanni kaa'amni immoo iyyatee baafate waan baafate isinoo maal godhu jirtan هذا هو جزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم إن شاء الله يروي برا ولد ديبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته